abaarreetti dhiisne kan nuti hundan qabnu nutoo hundan qabnu nutoo akkanattiin baandiraa illee gubnu nutoo akkanattiin gadi baanee gaanja goraan jalleen kaasnu hundan qabnu rabbii saree maraatu tana qonneetu badhiisne sanirra mi'eeffatee Jawaarin dhufee tuqe namni tusini tana qorri Jawaarin tuqtan minoo argate ka waagaashi amma morma shi kutuun ka waan manollee jechu akka lijaareen isaan mana hidhaa ta'u waan manollee jechu sigale this is good this is ana bidegf ተግባባን እኔ ደግፈዋለሁ ይሄን anime ila yaanna tikaastu yaadu mana nikaasaa jirudha sigale maafana nikaasaa beektaa soonuti ana ganni tanalleewote amantaa namaa tokko taana shokko godha mala baashitiif amantaa namaa tokko karfuusan hundi maaliif gadi hudduu xaragatti namarratti akka sabaatti jechuudha akka oromoo tokkootti nuti afaan tokko dubbanna amantiin keenya garaagaraa ta'u ilaalchi keenyas garaagaraa ta'u garuu dhiigaa fi foon tokko irraa iddoo ijaaramnee walitti dhufne amantii kee kabajuun dirqama heerummaa kee kabajuun dirqama namummaa kee kabajuun dirqama maalummaa kee kabajuun dirqama garuu isa sana cabsee dhufee karaan itti deemamu karaa arrabaanii miti sigale olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf arras borus kabajamuu hin danda'a garuu kana sababeeffatee warri yaadota garaagaraa gadi baasee alaabaa dhiigni oromootti dhangala'e gadi baasee guboo akka barbaade godhu kuni I don't know maalirraa akka ka'us naaf hin galu yookaan wallaaluma moo maalirraa akka ka'u naaf hin ifona so akka oromoo tokkotti nuti namni haa dogoggora abbaan barbaade haa dogoggoruu danda'a namni kamiyyuu dogoggora garuu maaliif dhimma amantii yaadannoo jaarsi kiyya beekanillee kan baandiraa gube alamaa hooqna si jammaruun baandiraa san keessa jaarraa abbaa gadaati jira baandiraa sanis bocee kan kennu uummata oromooti warra musliimatii miti nama musliimatii miti baandiraa sanis bocee hallaate sigale isa san godhuun dogongora guddaa no more ama baandiraa sun uummata oromoo miilee heena 70 bakka buuti malee yookaan ammoo adda bilisummaa oromoo bakka buuti malee amantaa bakka hin buutu san godhuun isaa dogongora guddaadha. Anatu fayyaatti gubatee jechuudha bar. Anatu too lubbuun jiru, situ too lubbuun jiru, ibiddaan gubate malee dhimma isaa miti. Alaabaa jechuun dhiiga Oromoo fi lafee ijoollee Oromooti siigalee. Amantii waa biraa, alaabaa waa biraa siigalee. Sabni akka sabaatti saban bar. Amantii koo namni yoo tuqe amantii koo irratti rakkoo jiru furachuudha malee akkaataa kamiin alaabaan gadi baafamee gubamu. Akkaataa kamiin namni kaleessas kan nu balleessaa jiru isa kanan bar. Amaarri gadi bahee, Guraageen gadi bahee, Sidaamaan gadi bahee. Sigale ummanni karrayyuu ummanni amaaraa kooshaa gurguraa gadi bahee waan kana dubbate sigale amantiin rakkoo tokkoyyuu hin qabu abbaan waan barbaadetti amanu amantiin walluun dhabsiisu sigale jechaa fi akkaataa hubannaa keenya walluun dhabsiisa waan ta'eef nuti akka nama kamiittiyyu wal jaalanna wal kabanya garuu alaabaa gubee sabantaa musliimaa bakka ራሱ ወክሎ ነው አንድ ግለሰብ ነው ማወቅ ያለባችሁ maaliif gubaa alaabaa gubees bakka bu'ee gube raasuun wakkiloo no beekadha nama tokko gillesabii tokko muslima bakka bu'ee miti dogongora isaati dadhabina isaati haga beekantu hagana haga beekan dubbatanii haga horan bobbaafatanitti oromoon isa san godhuun isaa mucaan dogongora guddaa maaliif godhama alaabaa fi amantaa homtuu walitti fin sigalee siqaxxil ደግሞ innoof bakka bu'eetu waan san godhe raasuun wakkiloo no yaanni nagara darraga'u inji ummata bakka bu'ee hin goone isa sanis immoo dubbachaatu mallee jiran ijoolleen mormaatis jiran godhamuus hin qabu alaabaa sanis yoo ta'e bocee kan fide warra musliimati itti san wareegame isaanillee itti wareegamanii jiranii aarsaatti kaffalan even haga ammaa diresii haga ustaazee bootillee manni musliimaa itti wareegamee jira alaabaa sana irratti haga dhufee immoo nadhi gammadaa gahutti illee alaabaa sanitti itti wareegamee jira ulfiif xiqqaan alaabaa sanitti itti wareegamee jira even hammallee uummanni walloo balaa alaabaa tanaatiin aarsaa kaffalaa jiran jechuudha gaallaa jedhamee itti maxxanfamee siigalee alaabaa tanarratti oromoon hunduu itti wareegamee jira oromoon hunduu itti du'ee jira beekan alaabaa gubuusaa san dogongoraan akka yaada ganniititti ziisis gannii assaab akka yaada ganniititti akka wallaalummaa kootiitti beekan alaabaa san gubuunsaa dogongora guddaa beekan immoo of bakka bu'ee gube malee uummata bakka bu'ee hin buune garuu gizuma hunda maalumaaf uummata oromoo kana mataa walii dira ilmi oromoo kun mucaan kun gaafa shubbuxii ofitti naqee of ajjeesa jedhu sana odoo gaafsan du'ee jiraate gaafa san nu caala uummata musliimati kanarraa dubbachaa ture si mucaa waaqeffannaa caala uummata musliimati irraa dubbachaa ture isaantu gargaaraa ture
Ani gaafa sanillee irraan dubbanne waa'ee mucaa sanii. Maaliif jechinni jedhe sun sammuun xuxxeerti waan ta'eef. Qaatan warrabsaa ture nu bara. Qaataman warrabsaa ture. Deebisee Arsii fi Tuulamallee walitti naquudhaan waa baay'ee godhaa ture. Arsii keessatti uummata Tuulamaa ajjeesaa jiranii jedhe. Si galee? Kanallee jechaa ture mucaan kun. Ergama maal qabdi? Yoo du'a barbaade namni du'a gahee antuuni du'a geesse bishaan gaanii harraabdii jiran. Oo du'a gahee makiinaa jala bu'ee fi ajjeesumaa uummata Oromoo mataa walitti dira. Si galee maaliif barbaachise eegisuma hunda? Maali yoo kabajni akka ol kenname hoo? Yoo ol kabajuun dhufe hoo maal qaba? Waa'uma amantaa kanatti Oromoon ol kabajji maal qaba? Si qaxxil dammoo jechuudha. Si qaxxil dammoo ijoolleen musliimaa dhugaa rabbii siniin jedha. Ilmi musliimaa tokko gadi bahee amantaan arrabsu. Warra pheenxee mana arrabsitan isin. Nutis warra kiristaanaa nama arrabsinu nuti. Kiristaanni morma isaati irratti kirrii hidhate nama arrabsu. Arrabsines hin dubbannes nuti hin dubbannu. Nuti yoo arrabsameeyyuu rabbi si haa fuudhu jenneetuma dhiisna nuti rabbuma itti kadhanna nuti. Kaffaaloo kanarra rabbi itti kadhanneetuma dhiisne. Gizee Dubaa hin jiru san akkasitti xawwul nu godhe san rabbuma itti kadhanneetuma dhiisne nuti. Maal goonore humna hin qabnu hoo. Zim jenne nuti. Maaliif nama arrabsiisuun barbaachise? Obboleessoo waan fedhattamanii leesha asfallaga. Leesha asfallaga. Killiyoom gir. Bijjiyaada gir. Kalaas bikaffuun yaalee yimaa bannaashee. Namni amantaa nama arrabsu uummata Oromoo libbuusu hin barbaachisu. Kidoo amma baandiraa gubattisa irratti kan gammadaa jiru nafxanyaadha. Warri jaraa essay jechaa jiran jechuudha. Ani kanas niin jedha yaabbi. Rakkoon qabuun sagalee innis Oromoo bakka hin buune Oromoo bakka bu'ee miti akka dhuunfatti yaadicha maddisiisee fide kaffalonis Oromoo bakka bu'ee miti dhimma kana gadi ba'ee kan dubbate yoo danda'ame amantiin kamiyyuu haa ta'u namni kamiyyuu haa ta'u dhaabbata kam keessaa jiraatu yoo barbaade mootummaa haa ta'u yoo barbaade miti mootummaa haa ta'u sagalee yoo danda'e yaada walitti dhufee wal amansiisee nama seera cabse olaantummaa seeraa kabajuu irraan kan hafe akka nama dhuunfatti namni walitti darbee gandatti wal geessee ganda akkasiitti akkas godhee Jimmaatti akkas godhee Arsiitti akkas godhee Wallaggatti akkas godhee eessatti akkas godhee keessaa bahee akka Oromoo tokkotti hunda namaatu siif dhangala'aa jira waan ta'eef nama amantiin gadi bahee lolee siif du'e hin jiru. Sagalee amantii Ortodoksii keessaa namni an Oromoo fan lolee gadi bahee du'e hin jiru. Amantii Musliimaa keessas waaqeffataa keessas sagalee soo akka nama tokkotti Oromummaa adda waliin qabaannee waliin duune amantaan kan keenya kan dhuunfaati. Sagalee akka sabaatti Oromoon akka sabaatti. Abbo Oromoo adugugu waa'ee inshallah sinaafitu waa'ee ani Joordaan ta'e jedhan Oromoo miti. No mooraan Oromoo Joordaan inshallah Oromoo fiti nagaa dhabne nuto. Yoo nagaa arganne jenne jinniin dhufteeti isaan filti uummata mataa fila. Fiti Oromoo ati yaa waaqa. Oromoon ajjeesin. Oromoon hin du'u yoomiyyuu hin du'u. Fiti Oromoo waaqayyoon. Ogaan du'u. Oromoo yoomiyyuu hin du'u isa kana yaadinati. Sagalee Oromoon diina isaa moo'ee diina isaa lolee injifachuu beekaa hundaa sana gaafata malee yoomiyyuu hin du'u. Oromoo yaa waaqa. Bafikir amlaak sib Oromoon carrisoo. Haadha raawwa. Hin du'u dhiisi. Oromoo yoomiyyuu hin du'u. Elias baga nagaan dhuftee amma nuti kan irratti walii gallu. Sagalee kanaafi. Seegaa biyya Joordaan baafadheeraa jaarsa barbaadadha amma Joordaan keessaa jaarsa barbaadadheen. Taa'uu fi jaallatu namni amantaa ofii baay'een dhugaan jaallatu maaliif amantaa namaatu kana jechisiisan baay'ee. Amantaan qabu Elias Bucheeko. Wayyee. Elias ko amma rakkoon uummata Oromoo kun maal ta'etti fakkaata. Gaafa laale amma waa'een amantaa kun dhugaa waaqayyoo nutti deddeebi'ee jira. Oromoo keessaa waa'een amantaa kun sirriitti nutti deddeebi'ee jira. Sigaleera miti. Wanni kun yaadannoo nama muitiin godhin. Wanni kun hin barbaachisu sigalee. Wanni kun dhaabbachuu qaba. Gamanaayis abboonni walitti dhufanii aabsisuu qaban waan kana siif galee. Maaliif jennaani namni anuma sabboontu tanatu gaafa amantaadhaan dhuftee badaa ta'uu danda'a. Oromoo tanatti jijjiiramuu danda'a. Maaliif jennaan biyya kana ammaas biyyaan jiru kana eenyumtuu na bira hin jiru. Rabbii koo tokkichaan alatti. Haati kiyya abbaan kiyya na bira hin jiru. Oromoon tunillee na bira hin jirtu. Kan na bira jiru amantaa tiyya qofa bichaadha. Anaaf amantaa tiyya qofa bichaadha. Amantaan waan hunda keedha sigalee.
Amantaan biyya lafaa kanarratti waan hunda ga'e akka gootitti akka yaada ganniititti. Namni Oromummaa isaa durfatullee hin jira amantaarra jechuudha. Kanaaf keessattuu namni Oromoo jedhamu tokko sabboonaa kan jedhamu tokko gadi ba'ee maaliif yeroo hunda waa'ee amantaa kana tuqa? Maaliif barbaachise uummata kana mataa walitti fiduun? Maaliif barbaachise kaayyoo uummata Oromoo dabsuun? Maaliif barbaachise nageenya uummata Oromoo booressuun? Si galee istoop jechuu qabna. Dhaabaa jechuu qabna. Dhiisaa jechuu qabna. Amantaa walitti nu fidinaa jechuu qabna. Uummata afaanii wal fudhatee nyaatee kana walitti mataa fidinaa jechuu qabna. Anis dubbachuu qaba. Atis hundi keessanuu dubbachuu qabna. Istoop. Nun tuqinaa amantaarra nun tuqinaa jechuu qabna. Walitti nu fidinaa jechuu qabna si galee. Nuti kaleessa amantaadhaan Oromummaan baanee amantaan gargar hin baanu jedhanii boolla tokkotti dhume manni abboonni keenya kaleessa. Boolla tokkotti awwaalame abboonni keenya kaleessa. Si galee nuti yoo dhuguma Oromummaa akka abboota keenyaa sanitti jaallanne ta'e nuti yoo dhuguma Oromummaa akka sanitti yoo akka lubbuu tanatti Oromummaa tana jaallanne ta'e Oromoo tana waan mataa olii waan Oromoo tiyya dallansu hojjechuun qabu. Oromoon tiyya waan natti mufattu godhuun qabu. Si galee godhuun qabu. Maafiin godharee Musliima keessa Musliimaa tuqee Oromoon tiyya akkana mufattu beekami. Kiristaanaan tuqee Oromoon tiyya akkana mufattu beekami. Kanaafuu yoo dhugumaan dhaloota jaarraa abbaa gadaa ta'e yoo dhugumaan gootota sanirraa bocamee argame ta'e waan Oromoo tana mataa walitti fidu dubbachuun nurraa dhaabachuu qaba. Maqoma labbata. Sadarkaa meeqarra geenyam inni biraa immoo ati Arabaa ati maalii namaan jedhan. Jaallattus jibbitus dhaggeeffadha. Jaallattanis jibbitanis amantaan nama kamiitiyyuu biyya ormaatirraa nutti gale. Garuu kan amantaa san hordofu Oromoodha. Ammoo bana baay'oo seentu ati Arabaa siin jaan. Ati Arabaa jecha akkanaasis maaliif barbaachise maa? Jechi uummata dallansuus maaliif barbaachise? Amantaan bakka fedhee haa dhufu. Waaqarraa isaa dhufu, lafarraa isaa dhufu. Garuu kan amantaa sana hordofu Oromoodha moo akkam? Ani amantaan kiyya Israa'el irraa dhufeemi. Ka'umsi amantaa kiyya Israa'elimi. Ani garuu Oromoodha. Amantaan immoo kan dhuunfaa kootiiti. Ati Israa'eliidha naan jedhamu qabaa? Hin qabamu. So sakana kan inni siin jedhames meesuma kana fakkeenyaaf ganneeni akkanuma dhuunfatti amantii Ortodoksii of dorte miti. Amantii Ortodoksoota takka amantii kuni bara kana bara nama wajjin namni walitti dhadheen jiru. Mormatti jecha irratti ni dhadheen. Kanaafuu dhuunfaa keetti baattachaa jirta miti. Fannoo kana dhuunfaa keetti baattaa jirta. Bakka kanaafuu namni dhuunfaa tokko nama wajjin walitti baattachaa jiru. Ortodoksii nama hordofu Itoophiyaa keessaa bileenam bar. Bileena son taane kitileenam. Si galee namni amantii kana hordofu bileena miti kitileena. Garuu nama dhuunfaa tokko achi keessaa luqqifamee fakkeenya fansin jedhan nama dhuunfaan tokko achi keessaa fuudhamee gannatti akkas godhe jechuutu gaariidha moo amantii kiristaanatu akkas godhe jechuutu irra filatamaadha. Soo nama dhuunfaa maaliif seeratti hin dhiyeessin? Amma uummanni nama kanaa walitti laaqamu. Si galee yaada kooti inni kun yaada dhuunfaa kooti. Maaliif namni dhuunfaan sabaan laaqama? Nama dhuunfaa dha'u fannoo qobaasatti baattachaa jira. Si galee namatu baataa fi jira miti. Siif nama si baata miti. Dhuunfaa keetti baattatta. Si galee erga dhuunfaa keetti baattatte idda waa'ee amantii laatte. Dhuunfaa keetti maaliif sin gaafannee gara sabaatti fidanii uummata mileena walitti makanii waliin haasa'u hin barbaachisu. Si galee nama dhuunfaa tokko immoo qobaatti qabdee gaafachuu olaantummaa seeraa kabachiisuu hin danda'amu. Maaliif gara sabaatti dhufaadha kaayyoon koo si galee malee namni amantii namaa tuqe yoomiyyuu fayyummaa akka hin qabne beekna si galee amantii koo akka hin jaaladhuun jaaladha nama kamiyyuu akkasittaan jaaladha si galee soo kanaaf amantiin abbaa barbaade gaafa tuqamu gaafa finfinnee keessaa manni irraa diigamu gadi baanee faana dubbachaa turre mire si galee kan koos boru inni gaafa ollaa hijji bade kan koos hijji bade itti yaaduu qabda waan ta'eef soo kanaaf maaliif namni kun gara sabaatti fidaadha malee namni dhuunfaan hin gaafatama yoomiyyuu boruyyuu si galee Guraagee waa'ee keenya gabbaatee dubbattu hin argine kan Amaara waa'ee keenya dubbattu Tigiree waa'ee keenya dubbattu Sumaalee Affaar hin argine kan ani Oromoo kanaan argee obboleessa walii galuu danda'uu qabna. Baqa nama dhuunfaadhaan dhufe dhuunfaadhaan keessummeessudha malee sabaan hin dhumne. Waan sabaan dhufe sabaan keessummeessina waan nama dhuunfaadhaan haa keessummeessinuudha. Nama dhuunfaadha. Amantaa kan koo waan hin jaalladhuuf jennaan amantaa namaan tokko tuquun fedhu laala. Maaliif amantaa kan koo waan jaalladhu amantaa nama xiqqeessuun fedhu. Giin
gini waaqeffataa pheenxeen jechuudha. Batalayii waan akka kanarraa batalayii yeroo dhiyootti immoo itti baay'ee dafqaa waan isaan beekuwan waan yeroo dhiyootti baay'eetti sinaa godhataa jiru jechuudha. Karaa irratti ortodoksii yoo ta'es karaa irratti nama qabee kottuu cirraasha finfinnee keessa jira cirraasha harkaan nama qabu.